السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرت أنيس جري سننجا أرانتنا برنوتا زومي خراس البعض أنا كم تبنا نوان جوالين الله حمد ما فيديو قناة أبصار نول انترا سننجنا غير فيديو تدبرون درتي وري قناة اليوتيوب خين نفارة تاتن بغنا جي أندفتني سننجا سبسكرايب قولا ملتو نوتيفيكيشن سنجتو قادا أول تجتورة دي فدا سننجنا أجمع فيديو خنا لايك قولوا نججبي ساسن جنة إيجا قمن من قرب النوتات إيجا أبليكيشن فلاسوري خيسار جنة فلاسوري خيسار جسين نبودا زوم قوني تبريسني سيرتي قول أما قبو فديتين كباني هاريوم سنانجا أبديت قول نانجا إسا خيسا جسين ولله الله يرو درا جسين تن حالا خناني سننكا خنو akkuma argitan jechuudha barreeffama xiqqaa jalaa sign in kajoo kanarra gadhoytani ergaas irra gadhoytaniin booda email dureenii jechuudha ka password isaa beektan yoo qabaattan email asirra galchitanii password email keessanii jala kanarra galfattanii yoo barbaadan facebook keessaniin connect gootanii banachuu dandeessan akkasuma yoo barbaadan google dhaan seenuu dandeessan jechuudha amma google dhaan seenee waliin ilaalla erga haala kanaan gaseentaniin booda email isin qabdan haala kanaan isinii fida amma email sadiin qaban email sadiinuu fidee jira email yoo qabaatanii kanatti isinii fide email keessan irra gadhoytanii seenuu dandeessu garuu namni email hin qabne barreeffama jala kanarratti jechuudha gadhoytaniiti haareetti akkaantii banattanii erga haala kanaan gadhoytaniin booda kuno add account kajooni jira jalaa kanarra ammallee gadhoytan ammallee ta jalaa kanarratti haala kanaan barbaadee isinii fida jechuudha asirratti koodii jawwaala fuula keessan irratti isinummaan hidhattan isin gaafata sanumatti galfattan jechuudha haala kanaan barbaadee isinii fida obsaan eeggattu email haare awalin banne laalu yaana jechuudha amma kuno akkuma argitan fidee jira asirra gadhoytan ammallee create account kajoo kanarratti ka gubbaa kana filattu ammallee egaa ammallee asirratti maqaa itti barreeffattu asirratti maqaa abbaa keenyaa itti barreeffanna amma fakkeenyaaf akkanatti barreessinee ilaalla ergasii ammallee next kajoo kanarra gadhoytan jechuudha ammas nu dabarsee jira jechuu bakka san asirra gadhoytan ammallee asirratti guyyaa itti guutu hanguma barbaadan itti gootan jechuudha ammallee kagamanaa kan irratti as dabartanii ji'a jechuudha kanuma barbaadan itti guutuu dandeessan ji'aas asirratti ammoo waggaa isiniin jaa asirratti wanni isinii galuu qabu bara dhalootaati isin gaafata jechuudha bara ammaan tana keessa jirru yoon ifitti barreessitan hin fudhatu achi fageessuu qabdan jechuudha fakkeenyaaf bara 1996 godhu ammallee barre wanta jalaa kanarra gadhoytaniit yoonii fi dubartii taate gubbaa kanarra gadhoytu yoonii fi dhiira taate immoo kanarra gadhoytee filatte jechuudha erga haala kanaan itti galchite ammallee next kajoo jalaa kanarra gadhoytanii egaa kuno akkuma argitan emailaa nammaan tana itti galche abdee app godheetin itti barreessee ture lakkoofsa itti dabalee duraan naaf fidee jira abba lama godhee kana lameen keessaa ka barbaadan filachuu dandeessan jechuudha ammoo asirra kajalaa kanarra gadhoytanii haareen maqaa itti barreeffachuus ni dandeessan anammaa isa gubbaarraa kanaa filadhu erga haala kanaan filattaniin booda jala kanarra next kajoo ni jira irra gadhoytan ammallee password nu gaafate amma
paaswordii hanga 8 qubee isaa taatu lakkoofsa isaa taatu hanga 8 asirra barreessitanii amma fakkeenyaaf haala kanaan argatte barreessitaniin booda ammallee next hajoo kanarra gadhoitan next hajoo kanarra gadhoitanii kuno akkuma argitan ammaan tana asirratti fidee jira lakkoofsa asirra galfattan lakkoofsa bilbila keessan keessa jiru jechuudha asirra galfattan yoo lakkoofsatti galfachuun barbaanne immoo skip hajoone jira jala kanarra itti gadhoitanii seenuu dandeessan garuu imeela yoo nifi lakkoofsatti galchan bareedaadha lakkoofsatti galchinee haa seennume erga haala kanaan itti barreeffataniin booda ammallee jala kanarra gadhoitan jechuudha koodiin hanga isinii dhuftu obsaan eeggattu kuno ifumaan dhuftee seentee jirti jechuudha amma akkuma argitan iimeela haaraa bannee jirra kana maqaa namatti barreessee fi lakkoofsa kiyya waliin fidee jira jechuudha kuno akkuma argitan ammallee nuti hajoo jalaa kanarra gadhoitan haala kanaan yookaan isinii fide ammallee kan wal harkistanii jala kanarratti hayyama kanneef jaa asirratti gadhoitan ammallee eegirii hajoo kanarratti obsaan eeggattu gaa barbaadee fide xumurarra jira waan ta'e cheek godhu jira jechuu amma kuno akkuma argitan iimeelaan ammaa tanatti barreesse asirra fidee jira iimeela haaraa akkuma argitan kunneen iimeela sadeen reefuuti yoo iimeela dureenii qabaattan akkana yaatanii laffaatan jechuudhaan amma nama iimeela hin qabneefiin akka iimeelaa sachumaan itti banattan waliin karaa dheeraa kana deemee isin barsiisa waan ta'eef iimeela dureenii qabaannaan isumarra gadhoattan kanammoo kaniin ammaan tana bane kana ni argitanii abdee aappii godheetiin itti barreessee bane jechuu iimeela kanarratti hin gadhee seen amma asirratti ammallee waggaa nu gaafate gaffa geessitaniiti itti barreessitan jechuudha erga haala kanaan itti guutataniin booda connect hajoo kanarra gadhoitan ammallee asirra gadhoitanii kuno akkuma argitan jechuudha amma karaa salphaadhaan banannee jirra jechuudha guruppii garaagaraa seenuudhaaf yoonii fi haaree amma bantante waa takka isiniin fidu nama dureen banadheen qabu waan ta'eef duwwaadha amma banamee jira saniifuu banamee jira jechuudha amma